Durante maka wanda kure ada juga hari hawjaran bagaian dari bayi segera bersama upah dari pengajaran ya karena jangan berangga me apa je hari itu bukanan di wadi gini bana waya abasna fayya ballar asar maani garan baha kakabanna waya da ulbana fayya da na asar maani magantan dema na hayyamna waya arganna fayya de ga da sarmai bitu ni hika chundu ke hijra ni oromo ni umatti gadangara buddha yaro hundaru ko dina kay jarra na akas tale akas mode barat pada wama dina kay itu jate manna wan dina kay ko manna among yaro babar ko sakti wani darge ubada kapson warra ada dunia kapson tenya taafan awelen jalqawa ra'i balamte mal imman kenya bada maal aadan irratti akkamitti aadaa keenya tana deebisuu dandeenya namni aadaan qabne nama lafee duddaan qabne biyya faranjitti akkuma isin argitan namni lafeen dudda isaa qonnaan numa ciisa hammata isaa baatu furmaati silaachuu hin danda'a namni aadaa hin qabne nama lafee duddaa hin qabne jechuudha arabullee maal jette oguu maymaafa gootu من ترك العادة يورث العداوة نمي عادان كم مسكين ما في جبل إلى ثم العلاج ثاني في هيون كينيا أكن قريتي أكسينا كسبت سلوك ورثني جتني جل كبروا بيتك تدين سوق أبو بيتك أبصر إنسان إيجان كمال سكاتا دورا عاداتنا إيجان لاج رب رحمة أقوله في كل رب تاتو جربا غدا gaafa haalatti qabsoota na eegalanii bulchiinsa dhageessanii jirtanii bifa aadaatiin lafaa haanaa jedhura akkasin lafaa haaneeti mi'aa aadaan teenya fi eenyummaan teenya qabdu nama keenya garsiifnee keessa gabbuufneeti qabsoota teenya falmaa diina keenya falmaa eenyummaa teenyaati haanaa jedhe seenaa warra afran qalloo keessattis yoo dhageessan akkaataan isaan itti eegalan dura aadaadhaan eegalan aadaan tun maal fakkaata nuti nama aadaa qabu nama eenyummaa qabu jedhaniifi dura aadaadhaan eegalan maaliif namni tokko yoo waa dhandhamee mi'aasaa mi'eeffatee lubbuusaa irratti bada malee hin kennu wanni Tigreen biyya teenya irraa deemuu diddeef Tigreen warra bara meeqa loole saba xiqqaadha warra cunqurfame biyya teenya mi'aa isii gartee dhandhamtee abaddan irratti buuna malee hin deemuu jedhu waan kana fakkaatu tokko ni hima hidhataa Tigree tokko gaaf tokko waraana keenya qabee naannaa keenyatti booji'anii nu bira ture isinii je dhibbarra dhibba dabalatanii hin bilisoomsanii je maaliif jennaan qabsoon dhugaa isin keessaa hin dhufne je namni biyya tana fakkaatu qabu je lafa akkatti bareedu sana qabu je nuti lafa teenya dhagaadhanii fi bara meeqa darbii nu dhaye bara meeqa darbii shaniiti nu dhabamsiisee je isin ammoo lafa tana qabaattanii xiqilfattanii irratti nyaattanii lafti teessanuu biyyeen teessanuu nyaata je nyaata tokko je akka laafutti hin bilisoomtanii je yoo lafa teessan tana irratti kaatanii mataa keessanitti dhumtan malee kanaafuu ilma namaa wanni jabeessu wanni hundee isaa gaddaabu aadaadha aadaa kana keessa waa meeqaa jira kadhaatu keessa jira beekomaa keessa jira rabbiin hoggaa ijaabura namaa kennee aqlii namaa kennee lafatti uumamu biyya kennee lafa kanarra jiraatu tuutee bitaanis mirgaanis oliinis gadiinis ta'e jee akkatti falmatu gobbureessitti himu nutiitu aadaa teenya dhiisnee eenyummaa teenya dhiisnee karaa biraa laallee karaa biraa gorree kanaafuu waa biyyummaan gadheen mirgaa gadheen arganaman kunne
Jika ingat abbaa taatee nuti taphatti. Afaan tokko ta'uu, yaada tokko ta'uu, waan irratti lolu, waan itti faana barbaadu gabrummaarraa nama baasti. Kanaaf dubbilee isin dheeressu hundeen waan kanaa wanni irraa eegallee fi warreen dura aadaa Oromoo biyya kana keessatti eegaleetu jira. Isaan sun har'a bara dheeraadhaaf hojjetanii warri isin duubaan dhufe isin harkaa fuudhuu isin harkaa fuudhee haatti fuudhu waan jiru qoreen haarafi ijaaramtee eegaltee qoreen sunii bantuu ayyaannicha irraa kuni bantuu hojii sanii jechuudha. Hojii qoree sanii akkamitti bannaadha, aadaa wal barsiisnaadha. Anamma akkatti aadaa wal barsiisan sanirraa fakkeenya tokkoon qaba. Oromoon gaafa sirna gadaatiin bultu gaafa heerri namaa itti dhufin karaa kamiinuu haa ta'u, karaa amantiinis haa ta'u, karaa biraatiinis haa ta'u, warri irreedhaan uummata Oromoo gatantarsiisee bakka inni jirurraa buqqisee kanaafi tokko lamaa miti namuu ni beekna. Gaafa sun ittiin dhufin gaafa ittiin bultu san heeraa fi seera kawaa hundaa qabu. Ilma namaa uumamee miila lamaan deemu osoo hin ta'in waan lafa deemurrallee heeraa fi seeraa itti tumatti qabu jechuudha. Akkamitti ajjeefamuu qaba, akkamitti eegamuu qaba, mirgi isaa maal ta'uu qaba. Akkanarraa waan tokko waan hin manguddoo irraa dhagahee yeroo amma dura dabarte keessatti fakkeenya tokkoon isin himaa. Wanni sun maal mul'isaa? Mirga dubartiin heeraa fi sirna gadaa keessatti heeraa fi seera Oromoo qabduu hedduu namaa ibsa. Naannaniin ani itti dhaladhe qarqar naannaa Galamsoo fi lafti ani itti dhaladhe sun balbalitti jedhamu. Achitti hogguu dubara kadhatan hidda sadiin jedha. Yeroo hundaa'u hamma ammaatti immoo bakkaan dhabamu. Hogguu hundaa'u hidda sadiin jedha. Hiddi sadeen kun maalii jennaan? Hoggaa intalli takka heeruma geesse. Gaafa intala sanii fi gurbaan isii jaalatu hubatan. Abbaan gurbaadhaa nama horate. Nama gandaa warran talaatti ergatee qoratuuf san hubata. Kan gaafatu hidda sadeen sanirraa tokko jechuudha. Isa kana maqaan isaa abbaa afurii jedhanii. Tokko immoo nama eega intala isaanii namni kadhate mayra gaafatanii mayra san argadhaa jedhanii abbaan intalaa horatuutu jira. Isa san maqaan isaa abbaa utubaa jedhanii. Tokko ka eega intalti tun kadhatamtee mayri geeffatamee hayyamamtee fi kennamte. Manguddoo 8 gama gurbaatii fi gama intalaatii walitti dhuftu gidduutti filamuutu jira. Abbaa birkii jedhanii. Isaan kun hundi sadeen isaanii walitti hidda sadeen jedhaman. Hiddi sadeen kun wanni isaan jarroo kun kaayamaniif mirguma intala takkitti kana eeguudha. Lammaffaa kabajaa uummanni Oromoodhaa walii qabu. Soddaan sodaadha jedhama hara keenya sanitti aadumaaf soddaan sodaadha. Soddaa hojjetan gara soddaa lamaan karaa dhiyaatti amaatis ni jedhanii isaan kana lamaan gidduu kabajaa guddootu jira. Amma naannaa caccabsanii hoggaa jiru wanni akka gaara baay'ee jettuun faatu maalii yoo jedhu qaboo kabajaa soddaati jedha. Gaara baay'ee jechuun naannaan itti dhalatan keessaa tabba guddoo takka. Kabajaa gara lamaan san jidduutti tiisanii eeguudhaa fi hidda sadii jedhanii horan intala takkittiitti. Abbaan afurii kuni inni yeroo hundumaa'uu abbaa gurbaarraa bakka bu'a. Waan abbaan gurbaa dubbatuudha. Isaa dubbata. Waan inni dubbatu qabu isaatu dubbataa, waan inni gaafatu qabu isaa gaafataa, waan inni deebisu qabu isaa deebisaa jechuudha. Gandi soddaa intalaa waan gaafachuu qaban abbaa gurbaan gaafatan. Abbaa gurbaan gaafatanii abbaa afurii gaafatan. Inni kun maaliif abbaa afurii jaamee jennaan
Hogguu intala san jaalatee gurbaan itti himatee wal gaafatanii aboo gurbaan keenya intala banuu jaalate goostame isiin gosa lakkaa'aniiti goosti dur'isuu keessatti abbii torba haga lakkaa'anitti waliin fuudhan. Maaliifii wali sun jennaan dhukkubni wal'aansa qabna kan namni maqaan bahe fi maraatuun yoo firri wal fuudha yoo hiddi dhiigaa walitti dhiyaatu wal fuudha namatti baay'ataa jedha. Akkaan biyya ammallee ni jirti nama 85 eega aadaatiin jedhiifu eega durii lamaan wal fuudhuu eegalee yaadole naafni nutti heddummaatee ballaan nutti heddummaatee ballaan qabu maraataan qabu jedhe nutti heddummaatee kun abaarraa jettee gammadu. Akkasi gaafatanii fi gosta bijanii gosii qoratanii abbu torbatti yoo gosa gurbaatiin irraa fagaattu taate amma deebi'anii wal gaafatan. Gosa talaasan keessaa akka heera gosaatti wanni balleessu jirti. Dubarii butanii akka malee godhan jira. Intalti fuudhanii dhalarratti goddaan jirti. Intalti nuti irraa fuunee tumamtee ulfirraa baate jirti. Kun heera gosa utuu keessatti hedduu waan jabaadha. Akkasitti firraa qoratanii hoggaa fixanii nama obsa qabu abbaa gubbaati irraa boqochiisanii abbaa afrii jedhanii ergatan. Nama lama duuba faayeeti nama sadii isaanii dhaqanii hoggaa dhaqee galgala hoggaa isaan gattaa'anii abbaan gattaa'ee haati warraati gaddeessee arabaa fatan dhufeeti afrii sana intala geesse manaa qabanii akka intala isaaniitiin hin beekan. Yoo intalti sun nama san dura mayri isii gaafatamu ta'e meetaa abbaa baluu afrii keessan ol kaasaa jedhanii gaafa sanna dura mayri qabatamee beekan jira jechuudha. Afrii keessan argitee waan dhuftaniif madda abbaa baluu akka jedhu mayraan isin irratti gadhee jira. Intalti sun lafa jiraannan mayra nuutuu qabaa magarfadhaa jedha. Sammuu dabrii isaa fudhateeti harka isaan lamaan akka fuudhee gattaa'aa jechuudha. Jarri lamaan duuba jiru wal dhufanii bal'inaan intala keessa ilaalanii jiranii himanii sammooda buna dhaabanii fi aannan miduu guutuu kennanii abbuusanii obaasanii nyaachisanii gaariidha. Mayra nuutuu qabaa magarfadhaa isin jedhee ammoo haa ta'u itti gosaati hidda isin gaafatee gosa isin gaafataa wanti deemaa jedhama. Akkasitti ta'ee qaanii akka magantaa isin deemanii amma akkuma abbaa gurbaa sanitti maddiin intalaa ilma banuuti intala keenya jaalate. Mee ganda kana keessaa wanni akka heera gosa keenyaatti gurbaa banuuti intala keenya kana kennuu dhoowwu jira. Hangam takka gosaan achi nurraa fagaate jedheeti yeroo dheertuutti fudhatanii qoratanii hoggaa qulqulleeffatanii ni taati mirkaneessan booda nama tokkotti horataa jechuudha abbaan intalaa. Namni inni itti horatu sun abbaa utuu baasanii jechuudha. Amma isaatitu abbaa afuriitiin wal qunnamee durra keessanis duubna keessanis nagayaa jira hin deebinuutu. Amma sammooda isaan wal gaafatanii fi jarri gaafa duraa mayra gaafatanii dhufan sun as mayra jiidhaa qabatanii dhufanii guyyaatti nuu qabaa guyyaa gudunfaa hiikan jedhanii dhufanii gaafatan. Gaafa isaan guyyaa gudunfaa gaafachuu dhufan kana abbaan utubaa bira dhaabbata. Hamma isaan waan gaafatan san hayyama argatanitti gadi taa'u. Abbaan gurbaatii fi abbaan afrii abbaan intalaatii fi abbaan afrii wal dubbisan. Isa ka dubbatu, isa ka isa gaafatu, isa ka haalitti deebisa. Akkasitti kaanii deemanii hiddaa gama haadha isaatis ka gama abbaa isaatis manguddoo fudhatanii
buna gudunfaa fudhatanii aannan mijubuutuu fudhatanii baala bunaa jiidhaa fudhatanii mayra jiidhaa fudhatanii gudunfaa hiikachuudhaaf dhufanii jiru. Isaanis akkasumatti guyyaa sana yeroo itti qabanii sanitti mana isaanii qaragatanii qulqulleeffatanii aanan itittuu mi'ii mijuu guutuu qopheessanii bunni jiidhaan dhiyaatee bunni baalli bunaa dhiyaatee bunni dhaabamu fa'a kan dhiyaatee eegan. Akkasitti waggaa dhufan abbaa utubaatii keessummeessa isaatu teessisa isaa gaafii gaafata waan heeratti barbaachisu hunda isaa gaafata. Sambooda haati warraa safii qabdiin tanti biyya teenyatti gundoon sun hin haftu aadaa keessatti aadaa gargaaritti gundoon sun hin haftu amma gaa aadaan baddeessi warri magaalaa kun sirraanfate malee gundoo guyyaa jalqaba duraa ati itti barattee dabsitee hodhite isheen sun lafa kaaniitiif intalaaf lafa kaanii guyyaa san gundoo ishii san irratti gudunfaan bunaa hin kala. Gundoo gabaabsatti yoo duraan hin qabaannillee akka taatetti yeroo gabaabduu san keessatti hodhitee argamsiifte. Gundoo sanachi keessatti bunni achirra kaa'amaa achirratti bunni dhaabamee baalli bunaa buna jiidhaa hojjaa jedhanii biyya teenyatti dhaabanii sambooda buna dhaabanii eebbisanii gudunfaa sanii hamee jechuudha. Nyaata dhiibanii marqaan godhamee aannan itittuun dhiyaatee dhugamee eebbisanii argatan talaatiin galan. Hoggaa galan namni abbaa intalaatti dhaqee gammannee gammadaa jedhee harka fuudhu abbaa Afriiti. Kun maal mul'isa? Kennaa rabbiitti gammaduu fi kabajaa ilmoon namaa qabdu, kabajaa Oromoo walii qabdu agarsiisa jechuudha. Abbaan Afriidhaa waan jidduu warra lama soddaa kan lamaan jiru dirqama abbaa gurbaa san ka fudhatu waa hunda keessatti isa